Ashamarka fuuni jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii dandeessuu jira jirtuu baga jiraattanii baga eegamtanii guyyaa kana geessanii ani nagaa godha galanni waaqaaf haa ta'u. Tole egaa har'asii dhufeen jira sababiin ani har'a itti dhufeef immoo egaa waa tokko qabadhee dhufee jira. Innis maali yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee waan nama aarsuu fi waan nama gaddisiisudha. Hundumaa olittuu warri gadda namaa barbaadan warri boo'icha namaa barbaadan dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akkuma beekamu egaa obboleettiin keenya yookaan immoo daa'imti kun yookaan yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf taanaan daa'imadha anaaf jechuudha. Maaliif anis obboleettii akkashii hin qaba. Borus immoo waanan dhala akkashii yookaan immoo waanan argadhu hin beeku waan ta'eedhaaf dhugaa dubbachuu fi cubbuu dubbachuun barbaachisaa miti jechuudha. Egaa dhugaan ishii eessa akka jiru dhugaan ishii eenyu bira akka jiru ishiinis akkuma kana yeroo dhiyootti illee qabadhee nufa jechaa jirti. Waa'ee waantiyyaa Salamoon jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni gaafa namni kolfu gaafa namni gammadu hin jaallatu jechuudha. Eenyumti keenya iyyuu gaafa namni hidhii xuuxu gaafa namni bakka baay'ee tokko miira hin taane keessa galee gaddasaa ibsatu irra jaallata jechuudha. Egaa akkuma beekamu torbee kana waa'ee isheeti wanti jiru namoonni baay'ees yaada gaggaarii qabuu fi namoonni baay'een immoo arrabsaas qeeqaas turaniiru amma immoo jedhanii ifin umurii ishee sobdee jirti jedhamaa jira jechuudha. Dhugaan isaa garuu eenyu bira akka jiru maal akka ta'e ishiinis dubbatteetoo jirti jechuudha. Umuriin ishii meeqa? Kaan 18 kaan 20 kaan immoo gaafuma mucaa deessullee umuriin kan isheetii hin sobdi malee yoo xiqqaate waggaa 20 gadi hin jirtu jedhamaa jira. Egaa yaada isheen dubbatte keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi otoo obboleettii kan koo taate otoo ana ta'ee kan jedhus immoo yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo isheen boossu baay'een gadde jechuudha. Sababiin ani itti kana gaddeef immoo kaleessa akka isheen hin gaddineef namoonni baay'ee bira dhaabbataniiru. Har'a garuu gaafa isheen immoo gadda sana keessaa bahuudhaa fi wantoota garaagaraadhaan as ba'aa jirtutti immoo arrabsoo hin taane jecha hin taanedha ishee irratti kan ta'aa jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa akkamitti akka viidiyoowwan kana hojjettullee viidiyoo tokkotu as ba'ee jira. Namni isheen irraatii dhala godhatte suni nama akkamii akka ta'e even egaa yaada ishii kennattee jirti. Miidiyaan sun dirqisiisee yookaan immoo akka fedhii ishiin ala dhaabbata raadiyoo wayii akka ta'e fedhii ishiin ala akka sagalee sanaa gurbaa irraa mucaa godhattee akka jaallattu akkasitti akka dubbattullee akka dirqisiifamtedha jechuudha. TikTok irratti yaada ishii kennitee jirti. Dhugaan kan ishii miidiyaa isa kan bira akka jiruu fi akkuma kana immoo eenyu bira akka jirullee yeroo dhiyootti akka qabattee dhuftudha kan isheen dubbatte. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaan kan ishii dhugaan koo yookaan immoo waan dhugaa ta'e umurii koos ta'e seenaan ani keessa jiru kan seeraan dubbate yookaan immoo dhiyeessee EBS qofadha jettee jirti jechuudha mucaan kun. Egaa haa ta'uyyuu malee wanti hundumtuu gaarummaafidha jettee imimmaan ishee harcaasaa jirti. Akkuma kanallee gammachuun koo maaliif isaan aarsee haalan keessa jiru umurii koo waggaa 5 kaasee hagam akkan dabarse umurii hanga kanaatti jettee jirti. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan umurii waggaa 13 jechuun egaa haadhadha. Miirri haadhaa ofuma isaatii hin ajaja jechuudha. Namoonni baay'een hin sobdi malee waggaa 13tti akkamitti daa'ima illee kunuunfachuu dandeesse akkamitti waan akkasiidha namoonni baay'een waan tokko jechaanii turan jechuudha. Isheenis egaa kanarra dhaabbattee waan keessa ishee jiru yaada mataa kan isheeti dubbatteetoo jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf haadhummaa jechuun salphaa miti. Haadha jechuun akkasumatti waan bira darbamu yookaan immoo waan akkasitti ilaalamu miti. Ofuma isaatiiyyuu miira mataa isaa danda'e qaba haadha jechuun. Hammam daa'ima yoo taatu hammam dadhabdu yoo taateyyuu ofuma isaatii ishee qajeelcha jechuudha haadhummaani.
እና akkaataatti isheen mucaa ishee kunuunfachaa turte gaafa miidiyaa EBS irratti waraabamte sana jechuudha. Isa kana fa'aa ol bukkee qabanii bakka waan baay'ee ittiin jedhanii umuriin ishee xiqqaate waggaa 22 gadi miti jedhanii yaada irratti kennaa jiru jechuudha. Isheen garuu akkuma jette Waaqayyo ishee haa eebbisu, ogummaa kanallee dabalee haa kennuufi yoo Waaqayyo jedhe dhugaan koo eenyu bira akka jiru anaa fi Waaqatu beeka. Dhugaa koos immoo kan waan sirrii ta'e kan miidiyaan naaf dabarse miidiyaa EBS qofa jetteetti. Egaa umuriin koos ani hin soomne jettee boossee jirti. Even amma kanallee dhiphina keessa akka jirtudha. Dhiphina yeroon isiniin jedhu dhiphinni isheen keessa jirtu hirriba ga'aa akka rafaa hin jirre. Hirriba ga'aa akka rafaa hin jirredha. Viidiyoowwan kanallee itti gammaddee yookaan immoo itti tolee hojjetti otoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf taanaan viidiyoo kana yeroo hojjettu halkan hirribni akka ishee didee hirriba dhabaa hirribni waan ishee diduudhaaf kaatee sammuu ishee firii gochuuf akka akkas taatullee dubbattee jirti jechuudha. Kanaaf egaa hirribni illee akka ishee didaa jiru akka rafaa hin jirre gaafa hirribni ishee didu baatee akka viidiyoo kana dalagdudha. Wantoota isheen na gaddisiiste keessatti ani umuriin koo xiqqoodha. Ani waggaa 5 kaaseen bu'aa ba'ii danuu dabarsee kaleessa gaafa na gargaartan akkan gammaduufidha kan na gargaartan. Har'a garuu gammaduun koo maaliif isin aarse jettee yeroo isheen bu'aa dubbattu baay'ee na gaddisiiste jechuudha. Ani bu'aa ba'ii baay'ee dabarseeraatte. Umurii koo kanaa kaasee immoo akkasiin irratti odeessitan miti. Nama gargaaruullee barbaada. Dhaabbata banee dhaloota akka koo gargaaruu barbaada. Ani umurii koo waggaa 5 kaaseetaniin rakkoo gurguddaa dabarsettee yeroo isheen dubbattu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee garaa na nyaatte jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti namni keenya otoo hin hubatiin otoo hin argiin waan meeqa fuudhee namarratti fe'a jechuudha. Sababiin isaas dhugaa dubbachuuf kun cubbuu guddaadha. Waan tokko otoo hin hubatiin otoo hin argiin fuudhanii abaloo akkasii isheen akkasii akkuma kanallee egaa namoota isheen poostii gootu yookaan immoo namoota isheen irratti akti gootee hojjettu suni yookaan fira ta'uu danda'a yookaan namoota kaleessa ishee gargaaran ta'uu danda'a. Hin beekamu jechuudha. Kanaafuu duuchaadhumatti ammas mucaa fiduufidha. Madaan isheeyyuu hin qorrine inni kaleessa rakkoo hin qabu. Waaqayyo jedhee mucaa isoo fidde maal rakkoo qaba? Kaleessa gaafa xinnummaa isheeyyuu dandeesseetti waan ta'eef har'a waggaa 16dha. Maal rakkoo qaba ta'eefi jennaan nama isheef ta'u taanaan daa'imni kennaa Waaqayyooti. Kanaaf iyyuu walumaa galatti baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf taanaan Waaqayyo ishee gargaaru. Namni keenya immoo qooda yeroo namni gammadu nama faana gammadu nama boosisutu yoo namni boo'ee hidhii namaa xuuxu nama faana gaddasaa akkasitti ibsata jechuudha. Namoonni baay'een dhugaa dubbachuudhaaf ishee arrabsaa jiru jechuudha. Hin soobdii umuriin ishee yeroo sanatti 18-20tti deesse amma umuriin ishee waggaa 22dha. Akka waan gaafa isheen dhalattee bira jiranitti jechuudha. Innaa kanaaf egaa walumaa galatti baay'ee na gaddisiiste anaan akka nama tokkotti jechuudha. Sababiin isaas maaliif hojjettanii dhugaa dubbachuuf taanaan hirribni illee nan qabu jette mucayyoon kuni halkanidha ka'ee viidiyoowwan sana kan hin hojjedhu. Maal rakkoo qaba umurii koo kanatti yoon bashannane yoon umurii koo sanatti dhiphina kaleessaa sana irraanfadhee jettee yeroo isheen dubbattee bo'aa dubbattee tiktookii jala galtanii arguu dandeessu. Naa kanaaf baay'ee adaraa irraa dhaabbadhaa uummanni jechuudha. Gorsuun gaariidha. Garuu jecha hin taane dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo akkaataa kanatti jecha irratti daddarbatamu ammas deebitee bakkuma kaleessaa sana dhaqxi malee dhugaa dubbachuudhaaf intalli kuni wanta isheen waan gaarii gootu tokko jira dhenaan fudhadhan akka kootte jechuudha. Achuma deebiti bakka kaleessaa badii kaleessaa sanatti deebiti malee raawwattee wanti isheen gara kanatti yookaan immoo waan gaariitti dhuftu hin jiru jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti gorsuudha arrabsuu miti. Daa'ima fiduu fi umuriin ishii maaliidha rakkinayyuu hin argine hin sobdii ittiin birrii argachuufidha. Waan meeqatu jira jechuudha. Ani koo namni eessaati akka baasus naaf hin galu. Boolla inni qotee keessaa baasu jechuudha. Sagalee wayii isheen jechuun tarii yookaan immoo sagalee sana irratti akkanaaf baranii ta'uu danda'an beekamu. Waddoo እሱ 22 ዓመቱ ነው እኔ ደግሞ በ10 ምናምን እንደዚህ እና በጣም ወዳለው በችግሬ ጊዜ እሱ ነው የረዳኝ መንገድ ላይ እንዳልወድቅ በሽታ ራሱ ይዘኝ ነበር ምናምን
kan jirudha jechuudha. Eessaa akka qofforanii baasan hin beeku. Ishiinis egaa yaada kanarratti sagalee sana eessaa akka baasan hin beeku. Garuu immoo ani dhaabbanni sun dhaabbata raadiyoo wayiiti. Akkas jedhin jedhame malee wanta seenaan koo parsantii 100 keessaatii parsantii 10 hin dubbanne akka isheen jettutti jechuudha. 100 keessaa 10 akka hin dubbannedha. Hammi dhugaan dubbatames immoo EBS irra jira. Achirrattidha dhugaa jiru kanan dubbadhe malee iddoo kamittuu wanta hin dubbadhe hin qabu. Dhugaan koo iddoo sana qofadha jettee jirti. Kanaaf egaa dirqaaf isayyuu hunda hin dubbanne. Yeroo dhiyootti fidee dhufaa jetteetti eenyumtuu qulqulluu miti namni dogongora qabaachuu danda'a. Qarshiin walitti qabameefis immoo akka isheen ittiin bashannantuuf dhiphina sana akka dagattuuf rakkina keessa akka baatuuf malee deebisnee akka ittiin ceeba'amtuuf yookaan arrabsuuf miti. Yoo odeesses rakkoo hin qabu dhugaan akka kootti odeessee rakkoo hin qabu maaliif yoo lixxaansite ijoollee ishii guddifattee jireenya itti fufti jechuudha. Garuu immoo miira kana keessa hin jirtu ishiin akka jechaa jirtutti viidiyoowwan kanallee yeroo hojjettu akka namaan hin nyaamsofnu akkuma nama kamiittuu bashannanuuf yeroo rimni na didu halkanidha ka'ee kan hin hojjedhu jette halkanillee hanga hirriba dhabaa jirtuttidha. Ammayyuu hin baane achi keessaa jechuudha. Maanni maa irra daanyuu eenyumtuu naaf hin hubataas hin jiru naafis hin hubatu jettee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf ani intarviyuu gadda isa dhumaadhanii warri EBS yeroo dhiyeessan rakkoo akka ishee dudduuba jiru yookaan immoo rakkoo cimaa keessa akka jirtu hubadheen jira akka nama tokkootti jechuudha. Isheenis egaa eenyumtuu naaf hin hubatu naaf hubataas namni jiru hin jiru. Itti ammayyuu rakkoo keessa akka jirtu miidhamni kaleessaa sun keessa ishiidha akka hin baanedha. Dammoo of danda'ee mucaa koo guddifadhaa jechuun ishee maaliif miidhama haadhaa beekti mucaan kun haadha dhabuun maal akka ta'e haati nama faana jiraachuu dhabuun haati nama guddisuu dhiisuun miidhaansaa hagam akka ulfaatu hagam akka nama miidhu hagam akka dhiibbaa namarraan ga'u miidhaa akkamii akka nama fidu ishee caalaa namni beeku hin jiru iddoo kan isheetti jechuudha. Kanaafuu mucaa ishii immoo jaalala haadhaatti argisiistee guddifachuu erga barbaaddee dhiisuun gahee namaati jechuudha. Arrabsuu dhiisuun gahee namaati. An akka kootti jechuudha. Kaleessa miidhamte argiteetti safuu ishee argite sana akka deebiteetti miidhamnee fi dhugaadha. Mucaa ishee ufuma biratti of danda'een guddifadha erga jette dirqama mirga isheetti jechuudha. Kanaafuu mirga qabdi akka barbaaddetti guddifachuudhaaf mirga qabdi. Kanaaf jala deemanii warri arrabsan umuriin ishee inni dhugaa gaa ishee bira jira. Walumaa galatti ragaa isaa tokko iddootti deessillee gaa yeroo ammaa teekinooloojiin gurguddateera. Namni kam yeroo akkamii akka ta'u maal akka ta'e teekinooloojiin hin baasa waan ta'eef kana hundumaa qabadheen dhufa jechaa jirti waan ta'eef hamma danda'ametti arrabsuu qeequun otoo irraa dhaabbatee gaariidha. Ishee qofaaf miti dubartoonni kamiyyuu waan keessa darban waan keessa jiran hundatu beeka. Amma hojii ishiin jalqabaa jirtu nama gargaaruun gaariidha jechuudha. Namoonni tokko bishaanii fi buskutii gargaaruun birqeedha namoonni ittiin jedhanillee jiru jechuudha. Koomentii ishii jalatti argitaniitu ta'e dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jedhanii baa jedhu yookaan immoo 0 1 2 dhaniitti fufu mitiire kanumarraa eegala kan xiqqoodhaan eegaleetu bakka guddaa gaha kan barsumunii tokko baasee kennuu hin dandeenyedha amma ishee jala deemee kan ishee qeequ kan ishee arrabsu jechuudha. Pliis amma isinii danda'ametti arrabsuu dhiisuu jajjabeessuu gorsuudha jechuudha. Akkuma kanallee namoota yaada gaarii isheedhaaf qabanii ishee gorsan ishee jajjabeessan jala deemanii warri arrabsan jiru jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Beeku dhugaa dubbachuudhaaf namni keenya maal akka ta'e maalis akka ta'aa jiru namaaf hin galamu. Walumaa galatti egaa Waaqayyoo hunduma keenyaaf hubannaaf ogummaa nuuf haa kennu. Kanaaf egaa umuriin isheetiinis warri ceepha'anii boossisan dhugaansaa ishee bira jira. Dhugaan isheen dubbattes waggaa 16 13 akka ilmoo godhatte. Naa waggaan ishee 22 waggaan 20 miti jechuudha. Kana fakkaataa pliis hundumti keessanuu mucaa kanaaf sagalee ta'uu qabdu. Namoonni akka jecha arrabsoo ishee irraa dhaabanii hundumti keenya sagalee ta'uufii qabna jechuudha. Maaliif arrabsoon irraa dhaabbachuu qaba? Maaliif miidhama guddaatu namarra ga'a gaafa namni arrabsamu waan ta'eedhaaf arrabsoon isheerraa akka dhaabbatu
hundumti keenyayyuu sagalee ta'uufii qabna. Kana isiniin jedha waan na hordoftaniif guddaa galatooma. Waaqayyo isin haa eebbisu. Laayik sheer gochuun namoota biraan ga'aa isiniin jechuun jaalladha. Lafa isheen jirtutti nagaan isheef haa ta'u. Gorsaa malee arrabsitanii waan hin taane keessa hin gashiina. Isiniin jedha. Dhaamsa kooti kuni galatooma waan na hordoftaniifi wanti yeroo irratti dabarsan wanti sagalee ta'aniif danuudha. Mucayyoo kana arrabsuun qeequun faayidaa hin qabu.